Magaalaa Daamaatti waajjirri daldalaa kutaa magaalaa Dambalaa leenjii marsaa lammaffaa daldaltootaaf kennaa ture xumure. Leenjichi hubannoo daldaltoonni tajaajila misooma daldalaa irratti qaban gabbisuu irratti kan xiyyeeffatedha. Itti gaafatamaan waajjira daldalaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Tasfaayee Daadhii leenjichi daldalaan itti fayyadama teekinooloojii beekuun odeeffannoo gabaa akka qabaatuuf yaadamee kan qophaa'e ta'uu himan. Barbaachisummaan leenjii kana akkuma argitan daldaltoota kutaa magaalaa keenya keessa jiraataniif leenjiin marsaa adda addaatiin yeroo adda addaa kennamaa ture jechaadha. Waa'ee entrepreneurship hojii wal qabatee kennamaa ture jechaadha. Kanaafuu daldalaa keenya dandeettii isaa akka dabaluuf humna akka ta'uuf leenjii adda addaa e-training irrattis wal qabateetoo kalaqa adda addaa hojii isaa uummateetoo akka hojjetuuf hojiin isaa milkaa'aa akka ta'uuf haala qabiinsa maamilaa hojii wal qabatee taayitilii adda addaa irratti yeroo adda addaa leenjiin kennamaa ture jechaadha kan marsaa lammaffaa. Akka kutaa magaalichaattis bara kana leenjii marsaa lamaa geggeeffameen daldaltoonni 4,000 ol leenjii fudhachuu ibsaniiru. Daldaltoota akka kutaa magaalaa keenyaatti leenjii kennuudhaaf daldaltoota 3,500 oliif kan kennamu jenneetoo karoora kan qaban jechaadha. Garuu akka kutaa magaalaa keenyaas daldalaa 4,000 oliif kan ta'uuf leenjiin kun iddoo hojii isaatti irrattis kan kennamu jechaadha. Asitti galmarratti qofa osoo hin taane hojii iddoo isaatti irratti iddoo adda addaatti irratti aanaa adda addaan aanaa sadii sadeen keessattiif leenjiin kun kennamaa kan ture jechaadha. Kanaafuu daldalaa 4,000 oliif leenjiin kun kennamee jira jechaadha. Itti aantuun waajjira daldalaa magaalaa Adaamaa Adde Faaxumaa Mahmed bara kana akka magaalaa Adaamaatti daldaltoota 40,000 oliif leenjii kennuuf karoorri qabamee hojjetamaa jira jedhan. Akka magaalaa Adaamaatti leenjii taamaada yookiin tajaajila misooma daldalaa kennuudhaaf bara 2018 karoora keessa galfannee jirra. Waliigala akka magaalaa Adaamaatti dandeettiin raawwachiisummaa daldalaa keenyaa akka cimuuf itti yaadnee karoora qopheeffannee ogeessas qopheessineeti leenjii kana kennaatiin kan jiru xiqqaate daldalaa 40,473 akka magaalaatti qabnu marsaa sadiin galmeessinee leenjii kana kennuudhaaf hojjechaa kan turre. Yeroo ammaa kana marsaa lamaaf jechuudha daldalaaf leenjii kan kenninee jirru. Leenjiin kunis daldaltoota daldala keessa tursiisuu fi qabiinsa maamilaa fi maallaqaa irratti hubannoo gahaa akka qabaatan taasisuun cinaatti karaa dijitaalaan bitanii gurguruu akka danda'aniif kan gargaarudha jedhan. Daldalaan magaalaa Adaamaa keessa jiru daldalaa dorgomaa akka ta'uu fi teekinooloojiitti kan fayyadamuu fi bu'aa qabeessa akka ta'uu danda'u gochuudhaaf hojjechaa kan jirru waan ta'eef xiyyeeffannaa addaatti kenninee jirra. Daldalaan keenyas leenjii kana fudhachaa jira. Xumura leenjichaa irrattis daldaltoota kanneeniif beekamtiin kennameera.